Sumayyaa akkanatti naan jechuun jirti kamiin godhasiin. Sumayyaa akkanaan dirqamoon hojjetu baramatti keessa idoollee miidhaa jirtu jaallattu. Sumayyaa itti isa dhabu jirta. Maal godhadhashi? Shakkam goote. Ima obsa bakka biyyaa baya. Biyyaa baya bakka. Mandur nada dapat cuci sirine dukte nam raga jirti. Ini rumu bakka ini mah biya apa ya? Akkam takka shawadamtu isin dhageessaa dhageeffadhaa. Rozaayee bareedduuti akkam jirtan nagaamii qoricha dhohideetan Dogaaraa keessa miidhaa akkam finne qoricha ani Ameerikaa irraa dhufee qoricha si fidee jira bakka jiru teeksti si godha dhuftee atattamaan fudhatta. Akka carraa ta'e anillee kareessuma Ameerikaa irraa dhufee viidiyoo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota daawwattoota keenya bakka jirtan nageenyi wajjin haa jiraatu. Okay, har'a maaliif deebi'ee dhufee Roozaan fi Saadan na bilbilanii turani. Saadan na bilbilteet Roozaan booyaa jirti urga Sumayyaa wal argan booda boo jirti waan jetteen waan waliin jedhan hin beeku. Kama boottu qofa argite. Sumayyaa waan gootee jira deemte hin beeku. Anillee immoo eega wal fuunee viidiyoo maxxansine booda argitanii eega isilleen hayyamte booda maanguddoota gaaf dura qopheessee tureet Rooza yaada jiraniin dhiisaa hidheen ture deebistee ammas walii gallee ture ammas maanguddoo qopheessee ture hanga ergee callisee Rooza manatti hin galfadhu maanguddoo wajjin walii gallee ni kaydhannee waa hunda wanti jenna malee akkasumallee hin ta'u kanaafuu maaltu uumame Roozaan Sumayyaan shawwaddee akkas taala sanii waamtee kennaa kennitee fi waan isii jetteen waan gootes hin beeku amma booyaa jirti naan jedhanii dhufaa jiran si qaxaree jira ni dhufani mee eega dhufan booda maaliif akka deeman wajjin kan laalu ta'e jechuudha jara eegu jira assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hanga dhufana wajjin tura eega deebine dhufne jira kuno Roozallee dhuftee jirti akka Saadan himtetti hedduu na rakkisaa turte jettee booyaa turte Sumayyaan ammallee deemtee gudii isii goote na fakkaate Sumayyaa wal arganit Sumayyaan haala sanii shawwaddee seetumtee waa si goote hin beeku Rabbaa beeku kanaafu Oma ajaa'iba argu jirra ammas nu dhiisu diddee yookaan natti deebitee hin deebitu yookaan jiruu kee keessaa hin baatu oma isii godhu wallaalee jechuudha amma inaaf akkan isii godhaa jira gaafaan isii jala deemee waggaa tokko ol guutuu ilmaan kiyya naa mul'isi jedhee jaartiitii yaasii jaardhaa si kabajaa waan ati barbaadde miila kee jala jigee dhiifama si gaafadhaa jedhee kadhataa ture boonaa dhayxe amma immoo inaafte an Rooza argannaan dubartii bareedduu isiinuu jaalatte isiinuu dinqisiifattu argannaan inaaffa eegalte jechuudha inaaffan isii dhiisuu dide kanaaf inaafteetuma akkan ta'e jirti jechuudha kanaaf Roozaan itti dhuftee ammallee jala deemte hadiyyaa badhaasa kennaa kenniteefit itti boottee waliin bobboo'aniit yaa viidiyoo argitanii jirtanii waan gootu goggooteet addaan ba'an jechuudha Roozaan anatti kanaan durallee yeroo bakka wayii deemtu kophaa hin deeminii isii ta'uu dandeetti yoo namni si waamee jenneen turre garuu amma immoo dakkaama goonni isii yookaan karaa salphatti isii akka itti argatan laalanii haala sanin miskiinummaa isii gara laafummaa isii waan beektuuf shawwaddee haala kanaan Sumayyaan isii waamteet akka isiin shawwaddellee kan isin himu ta'a akka hin taane shawwaddee jechuudha karaa isiin naqqaaniin isii waan kanaan dura ittiin beekattee jechuudha itti dhuftee haala sanin ammallee kennaa kennitee fi itti jijjiidee itti boottee gara nyaatummaa itti mul'istee obbolummaa itti mul'istee biraa deemte jechuudha fayyaalettiin tiyya miskiintittiin tiyya yoo isin dhufte yoo namni tokko waa jedheen asiin deemjee karaa namni oofi qajeelte jechuudha yoo mirgaan deemjee mirgumaan deemte gara namni qajeelcha deemte jechuudha kana waan maal isii godhee gara laafummaa isii miskiinummaa ifiiti jechuudha miskiinummaa isiitu akkan isii godhaa jira kanaaf an akkan hin ta'ini jenneeni hedduu gorsine si bira wana gallaan booyaa turte Saadallee dirqitti yoo rakkoon jiraate yoo feetes yoo fedhenis wal argise edii wajjin waan haasoftu haasee atillee jiruu isaa jeeqaa jirta jetteeni Saadallee gortee haala saniin qabatee dhufte jechuudha waan akka murteessi nummoo dheengadda
kalees modeen gadda tole jettee wal fuudhuuf abaaboleen irraa fudhattee haasofne turre gammachuun osoo dhumatin gaddatti dee'uuf deemne jechuun Sumayyaan nu jala fiigaa deemaa jirti jechuudha. Mee Roozaan akkamitti Sumayyaa wal argite Sumayyaan hoo maal gootee jirte afaanuma isiit irraa dhageenya. Ammas anallee wal agarree maannaan jechuu akka dhuftellee kan of ibsitu jechuudha. Mee Roozaa har'a maal si dhibe? Ani wanna dhibe Sumayyaan jechuudha ofiifiitiin waamne Sumayyaan ammallee duna shawwadde waamicha irratti yeroo isin na yaamtu isin na yaamne micoon sagalee naa keetti tufte WhatsAppidhaan sitti erge micoon tun tan ergite kasi ergisan jechuudha. Tole anamma seena mee dura hordoftoota keenya haadha geessisnu akkamitti Roozaa shawwadanii waaman maaliif kophaa dheechechuun keessa waan oliif namatti hedduu Roozaan akkamitti akka shawwadamte isin dhageeffadhaa. Roozaayyee bareedduuti akkam jirta nagaamii qoricha dhuyideetan jogaaraa keessa miidhaa akkam finne qoricha ani Ameerikaa irraa dhufee qoricha si fidee jira bakka jiru teeksti si godha dhuftee atattamaan fudhatta. Akka carraa ta'e anillee kareessuma Ameerikaa irraa dhufee viidiyoo kee argee bexaam itti garaan nyaattee amma dafii kottu qoricha fudhadhu. Haala kanaan nama afaan Oromoo beekuun qaxarsiistee sagalee keessitee waamsistee jechuudha. Roozaa haala kanaan do'aan ati dhuyde kiniin ati dhuyde sun coggoorraa akka simmiineef viidiyoo kan kee argetti ture garaan nyaattee kanaafuu do'aa Ameerikaa irraa fide jira bareenni akka coggoorraan simmiidhamne kasii qulqulleessu jira san si fide tamatti amma kootti fudhinaan Roozaallee ni amante nama hedduu dubbisaa Awurooppaa keessallee Ameerikaa keessallee biyyoottan Arabaa keessallee nama hedduu dubbisaa jira dhugaa sitteetumaan namoota nama beekan keessaa tokko itti kana qofaa miti bilbilallee waa hedduu jettee ni haasofsite shawwaddee akka miidhamneef Roozaallee diddeet turte sagalee achi deebistee fit turte lakki fayyee jiraanatti taafuu alhamdulillah do'aa asiillee na kennan jennaan do'aan biyya keessa homaa siin godhuti si fayyadu bareeda isa si fidiyaan kaarra booda coggooraan akka ka'ee siin dhukkubneef si godhu jetteeni haala sanii shawwadanit hin waamte yeroo waamte kun viidiyoo irratti argitanii Sumayyaan isii bakka itti waamte sarpiraayizii goote bakka itti wal arganii itti bobboottee Sumayyaan kennaa haala saniin kenniteefit akkasi shawwaddee jechuudha. Sonaa jeesteellee bar Sumayyaan jechuudha. Ani quban qabu. Ijoollee mana chigaa ijana qabanii yeroo ijana qabanii ninja yeroo jiru Sumayyaan inni rifadhee bexaam rifadhee Sumayyaan waan takkalee naangoone akkuma viidiyoo irra argamu kennaa naa fiddee dhufte kennaa isin naa fiddee irraa inni fudhadhe nama waan hundas jaalladhu hedduu takka naan jaa turte garuu isin akkasiin na shawwadde nama muusan hedduu takka rifadhee ture. Akkuma jiru. Yeroo wal arganii jettu boo'in kaatee madhiisi boodhiisi. Sumayyaan mee akka yeroo maal si dhagahame yeroo argitu si Sumayyaan? Hin rifadhe bexaam rifadhe hedduu takka rifadhe Sumayyaa kun asiin dura viidiyoo gadhiifni san irratti bakka kana booda Sumayyaa irraa dantaa hin qabu dantaa isitti heeruu murteessee jira jedhee hin dubbanne siigalee an sababa sanittiin bakka Sumayyaan hadhana ajjeesuu dhuftee bakka na wara albeedhaan adiruu dhufte ka jedhu hedduu takka rifadhe bakka kanaafis waa mulle dhabe karrasumaa waa muun jiru iyyuu bakka hedduu takka nan baay'ee rifadhe sababa sanitti jechuudha. Maayeeka akkasiiti Sumayyaan jiruu kee keessaa bayaa hin jirtu yookaan anuu duraan kadhataa tureetti ilmaan tiyya nan mul'isi atis koottuu hin fuudhin illee naa hiiki illee yookaan taati si hiika jedheen dura gaafa dura fuudhayyuu waa hedduu jedhee kadhataa ture jechuudha. Ture jaartii lamatti sirra fuudhe sanuu siif hiikaa jedheet kadhataa ture jechuudha. Yoo natti ka deebitu taate isin sanillee hin diddee ilmaan tiyas nan mul'isuu diddee waggaa tokko guutuu jira deemee yeroo an kadhadhu nama takka hayyamuu diddee waan nu kadhannuu fi dhiifama nu gaafannu guutuu ni diddee amma immoo deebiteet bultii ofii nu barbaadu eegaltee jechuudha. Hinaafuu eegaltee jechuudha. Ani isii waa'ee misiisu dubbachuu dhiiseennaan isii barbaacha dhiiseennaan waa'ee isii dubbadhee isii kadhachuu dhiiseennaan hinaaftee ofumaa dhufuu eegaltee jechuudha Sumayyaan amma. Kanaaf rabbi akka jechuun homaa gochuu hin danda'amu. Amma kuni waanyummaadha moo akkaan osoo fuudhiin kophaa jiraadhu barbaaddi moo waan kana naa galuu dide jechuudha kan isiin jechuudha waan isii yaadde. Roozaan tiyallee miskiina yoo nam tokko dhufee itti boo'ellee wajjumaan bootteetti yaada jijjiiratti. Osoo anillee amma akka Sumayyaa sanitti jala jilbifadhee boo'aa oole deebistee toleetti yookaan deebistee diddi. Wanti si beekamaa naa galaa hin jiru ka Roozaallee waan nama dhibu
hedduu ulfaata. Nama ajaa'ibsaa bicha. Ani immoo yaa'u maatillee waan ayyamee jiruuf maanguddoolleen hagati qophooftuuf dheengadda maanguddoo guyyaa akkanaa jedhee murteessee ture. Gaafsan immoo Roozaan deebistee yaada jirti. Amma immoo maanguddoo saniin akkasitti dhiisaa hidheen ture deebisee immoo itti deebi'aa jennaaniin mee tasgabbaa dura isin waliin mareedhaa fixadhaati murteessaa jennaaniin hayyee jennet hanga maatiin isillee achi dirqama itti qophaa'uu barbaadanii kanaaf jecha maanguddoo achi osoo argin dura ni kaan hidhamuudha. Dura maanguddoo kabajaan erginet waan barbaachisullee gabbarallee kanarraa kana fedhan kennaanirraa barbaadanis fuudhee geesseefit haala saniin nikaa hidhaadha malee har'uma ol ka'ee har'uma fuudhaa miti. Callisanii ijoollee karaa gubbaati miti kaa'atama callisee karaa gubbaa fuudhee galuun maatii waan qabduuf maatiin na jaalatanii na kabajanii anillee isaan jaalachuu kabajuu qaba dirqama kabajaan deemuu qaba jechuudha mana kiyyatti osoo hin galchin dura osoo nikaa hin dhiniif dura jechuudha osoo waan tokko raawwatamin dura dirqama kabajaan karaa maatii isiitii wanta dhumatu sanfitu waan qabuuf jechuudha. Akkas godhedheetu waan tasgabbaa'ee malee rakkoo biraatti fi miti. Har'a immoo isiin Sumayyaa wal arginaaniin yaada jijjiirratti immoo maal taateen beeku mana bu'aa turte akka Sa'aadan bilbilallee wajjin haasofnetti Sa'aadallee waan naan jette mee mucoo waan biraati irra jirti waan maanguddoo sallas godhin jarjariniiti waan haasofnu jira isa wal agarra naan jettee Sa'aadan jennaan asitti waamee Sa'aadallee hedduu gorsaa sossobaa turte. Yaada tokko murteessee har'a booda olii gadi jedhanii deebistee ammallee uf miitaa yoo tokko waasin jedhe yoo nama tokko argitu tokko yaada jiran oliin wanni mana galtee boottuuf maaliin urga Sumayyaa wal agarteen booda deeqaa takka illee gadi ta'een ejjisitu kun akkatti itee jira bo'uma jirsi jechuudha bubbu'aa jirti. Mee kanaaf murteen isii maal akka ta'e wajjin kan dhageeffannu ta'e jechuudha. Roozaan maal akka murteessite Sumayyaan haala kanaan isii shawwaddee wal arganii maaliif kanaan dura kophaa kan keen dhaqii waan nu jenneeniif Sa'aadallee qabateen dhaqee Sa'aadan wajjin maan deem jedhee gaafadhee ture nu bululaan. Osoo nama lama taatanii Roozaan yoo namni tokko atisii wajjin haasofte agarsiisanii Sa'aadan dhokatteellee taatu nuu bilbilti. Sa'aadaa gara dhukkubee maaliif dhukkubee haftee jettee? Wanta kayyuu natti hin Inni dhukkubee dhiisee kophaa kiyya gabbee iddoolleen kaluudha jedhee tumaan itti dhaqee jette. Akkasii kophaa dhayite Sumayyaalleen siistama addaa uumattee dhufte jechuudha akka ittiin naqqaaneef kanaan dura maaliif wanti waan jenneef ammallee akka nu shakkine beeti. Nam tokko hin shakku. Sumayyaan dhuftee har'a booda Rooza wal agarti jennee achi booda shakkine hin beenu. Abadan hin shakkine itti deebiti jennee yaanne. Roozaan immoo amma yaanni isii maal akka ta'e kan murteessu ta'e jechuudha. Yoo maanguddoolleen haafuu har'uma nikaa hidhadhee galaa kan jettu taate bilbila leentaatii dhuun danda'anii yookaan xayyaara leentaatii dhaqanii baala bisanitti ni kallee dhuun dandeenya murtee kan kemee hordoftoota illee anaan leehime anis eegaa jira. Naa galuu didee waan haasuu deemtan. Qalbii dantee garaa na hin godhini Sa'iidollee dhugaa jirtutti himi ufillee dhugaa jirtutti himi qalbiitillee rarraaste isaallee rarraase. Sa'iidoo dhugaa dubbachuudhaaf Sumayyaan baay'ee si jaallatti. Baay'ee si kabajji. Osoo si hin jaallatini osoo na kabajji akka nan gootu baay'ee deemte. Dhageeffadhu osoo si hin jaallatini si hin barbaaddu. Nama hunda jala deemteetini nama hin takkaattaltu. Si galee an Sumayyaa baay'ee hin jaalladha. Obboleettii tiyyaa hedduun takkaan kabaja hiriyaa tiyyaa walirraa nyaannee walirraa dhuyne harki isiirraa nyaadhee mana isii bulee uffata isiin uffadheen beekaa. Kanaafuu ani Sumayyaan jechuudha. Osoo si jaalladha Sa'iidoo hin jaalladha jettee afaan isiitii ol baafachuu sodaatte malee Sumayyaan si jaallatti. Itti deebuu fedha jaarsa kee itti hin neerumin jechuu qaanfatte malee Sumayyaan si jaallatti. Kanaafuu an obboleettii tiyya irratti hin neerumu borullee waan ta'u hin beeku waan nama mudatu hin beeku. Anis ilma intala dhalaati osoo isin akkanatti naaf jettee qaayixu boottu irratti heerumuu hin barbaadu bakka. Ani kana booda wasaneetiin hin jira atillee dhiifama guddaan irraa ta'e bakka qalbii tiyyata garanaa oofaa jiru tana dhaabeetiin hin jiraan si galee. Ati amma murteen kee kana murteessee atam? Murteessee jira bakka Sa'iidoo dadhabee jira ishee akkamiin taane yaalaallee afaan jirtu. Kanaafuu ati amma ishii sodaatteef immoo waan kennaa ishii si kenniteef kennaa taate anis siif bita. Kennaafi miti. Malee waan maalirraa waan biraa? Kennaafi miti obboleettii tiyyaa irratti neerumu boru waan naqunnamu hin beeku haadha ilmaan keetiitii jaartii tanteetii yoo isiin naan hayyamte isiin naa hayyamaan jirtu si galee akka nama naa hayyamte yookiin na jaallattee goratti malee naa hayyamaan jirtu qalbiidha. Na dhageetta amma.
sumayyaan siin ayyamtu waan sitti naaftuuf malee waan si jaalateef sitti hin fakkaatin si ayyamuun deemtu ofillee dhufummoo akkuma sitti yoo qaanfattellee yoo immoo jibbitellee haftee waan hafteef haftu kanaafuu na dhageetta murtii dhuma anarra booda laali si jala sin deemu sillee karadhu asis deemte sumii dhugaa jinni akkas ta'aa kana kanaan waan akkasii haafu murtii waan sumayyaa irraa sodaata kan qabdu ati waan balleessitu tokko hin qabdu natti heerumteef murtii dhuma tolii gadi hin jenne an amma dhageetta waan sumayyaan yookaan dhufa jettee naa himaan jirtu jiruu kiyya keessaa ba'uu didde nama fuudhu deemu jala deemte akkas godhaa jirti amma dhageettaan ati sumayyaa waan sodaatu tokko hin qabdu yoo natti heerumtellee waan sumayyaa ati miitu tokko hin jiru si galee yoo murtii tante murteessi ani yoo atis ka diddu taate morka sumayyaatu aariisitu maaliif karaa gubbarra maaliif karaa bakkuma argeerraa dhala argen fuuneen morka isii atanta baanni fuudha an kanaan duras si argannaani si walii dhufnaan dhiise malee dubartii qopheessin qaba jedhetti ture dubartii wajjin haasa'u takka hin jirti garuu akkatti si fuudhalee jedhetti nimni takka hin fuudhu barbaaddu dubartoonni hedduu jirti ta afaan baafattee na gaafattu hin jirti si galee kanaaf morka isiitu an arra boru sun jedhin atantaman yeroo gabaabaa keessatti ni fuudhaan gaafsan akkasin qoccaan akkasitti dhagaamni akkan aarre murtii tante amma arra booda waan kana natti heerumi kana dhiisii akkas godhi hin jedhu natti heerumtamu hin heerumtu kana qurxii jala kaayitii booda hin gadditaa fi hin gadduu naa himi maaliif gaafa an yoo amma atillee jaalala keessa jirta sitti heerumu jettee gaafa an mucoo qopheesse gaafa anta fuudhu deemu san as baasee fuudhee dhageette akka waa takka sitti dhagamne akkanatti sin aarre si jaaladha na jaalatta oduu sumayyaa dhaga'uu dhiistee waan feetin jechuu miti dhuftee miila kan kee jalatti hajiidee minxaafa isii taatu waa'ee isii dhiistee yoo natti ka heerumtaate ni heerumta yookaan deebitan ta'e dhuma amma barbaada kun hordoftoota fuulduratti ni heerumuu bakka jiddee murtitee ta'umaati teessee jira ni heerumuu bakka sitti ni heerumuu bakka osoo taa'e booda akkasitti dhagaamne saada dhageettatillee Sayyidoo ammanattu gorsee dadhabee baruma maal gochuu danda'ame wanta hin jedhin hin jiru wallahi mee akkamitti ishee obboleettii ta'e akka na kadhattu tanarratti siif jecha amma isin tu si jaallate na duuka deemaa jirti si galee osoo sin jaallatin na bira na duuka iyyuu hin deemtu bakka sumayyaan an sodaalleetiin hin jira osoo waan tokkollee na guutin fadhuun bakka inni hirumoo Sayyidoo anas si eegaa ishee sodaattaati anas si eegaa namaaf jettee dhabdaa bakka hin barbaadu anu sajaan amma dhalaa narra ga'uu danda'a dhoo nama miidhaa atillee bonna miidhuu danda'a obboleettii yaa bara isin akka itti nama maramtee boottu yoo margite isin waa hedduu naan jettee bara viidiyoo waan xiqqii waraabne bara irraa murte malee waa hedduu naan jettee turte waa hedduu waliin jennee turre bakka ani inni heerumu sitti bakka dirqama akka osoo si jaalladhu akkamiin godhareetu amma diddee murteeti dhiistee haa fuudhuan wallahi buudhi Sayyidoo maal godhaa waa gochuun danda'u manatti illee gorsee dadhabina diddee sumayyaan akkanatti naan jechuun jirti akkamiin godha siin sumayyaan akkanaan dirqamoon hojjetu baramatti Sayyidoo illee miidhaa jirta osoo jaalattu jiruu sumayyaa jettee isa dhabuu jirta maal godha reeshii shakkam goote ima obsa bakka biyyaa baya bakka nara dhaabbachuu jirtu shiriillee dhuftee nama rakkisuu jirti. Inni hirmuu bakka deema biyyaa baya. Shakkam goote Sayyidoo. ያወኩት ብዙ አለ አኩኩሉ በሉ ልጆች እንደገና
ጥለሻት ሂጂ